se'a narrafee firrafne jechuufis ciisa koorran jira maquma fanciisa malarrafaa miti gaaffilee bidhabdeet na keessa marmarti me akkamin ta'a waanan ta'u si dhabee rafee bulu yaadusi yaada koon dadhabee kanatu na arsa maafan aaruu dida aan ergamuu malee ergachuu ni dadhabe kanaaf rafuu dida eenyu gadi kanatu na arsa maafan aaruu dida malee ergachuu ni dadhabe kanaaf rafuu dida garaan koo rakkatee rakkina faarsiti abjuudii kadhabdeef godhumaa rakkatti ega amma yoomiitti gadadoo ni jiraatti garaan koo rakkatti rakkina faarsiti abjuudii kadhabdeef godhumaa rakkatti ega amma yoomiitti gadadoo ni jiraatti cinaachi koo yommuu lafa ga'u waan rafuun se'a narrafee firrafne jechuufis ciisa koorran jira maquma fanciisa malarrafaa miti gaaffilee bidhabdeet na keessa marmarti me akkamin ta'a waanan ta'u si dhabee rafee bulu yaadusi yaada koon dadhabee innaa guddaa caale guddaatu innaate ankanaafan aadaa dubbii saana dhibee deebii saafan dhabee kanaaf rafuu dida innaat guddaa erge guddaatu ergame ankanaafan aadaa dubbii
na dhibe deebii isaafan dhabe kanaaf rafuu diida. Namoo abarsa wanta naaf hin galle irra aanuu didee maaf jala eelale otuma isaaf galuu maaliif keessaan galle. Kennaamoo abaarsa wanta naaf hin galle irra aanuu didee maaf jala eelale otuma isaaf galuu maaliif keessaan galle.